Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtan hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabu. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuban isin beeksifna. Sagantaa har'aa beeksisuun kan isin faana turu an Shumburaa Odaati. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduudhaan eegala. Oduutti aansuun godina lixa shaggar ona meettaa walqixxee keessatti hidhamtoota hidhaa baasanii ajjeesuu fi wanneen jiran irratti jiraataa onichaa waliin afgaaffii goonee jirra. Oduutti aansuun gama keessaniin geenya xumura irratti ammoo godina Baha Wallaggaa ona giddaa ayyaanaa keessatti sochiin humna finxaaleeyyii maal akka fakkaatu nam tokko dubbisnee jirra. Xumura irratti isiniif dhiyeessina jechaa amma kallattumaanan gara oduutti isin dabarsa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin an Moosiisaa Nagaasati. Godina Shawaa Lixaa ona meettaa walqixxeetti hidhamtoonni 21 mana hidhaatii baafamuun bakka addaa qarree heexoo jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni himan. Namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman kunniin irra caalaan isaanii mana murtii ona meettaa walqixxeetti dhiyaachuun kanaan dura mirgi waabii eeggameef gariin ammoo bilisa jedhamanii poolisiin warra hiikuu didee ta'uu akkasumas kanneen mana murtiitti dhiyaatanii hin beeknelleen keessa jiraachuu OMN odeessa uummata irraa argadhe jedhuun gabaaseera. Godina Shawaa Lixaa ona meettaa walqixxeetti jiraattota nagaa humnoota mootummaatiin butamanii waajjira poolisii magaalaa Minaaretti hidhamanii jiran gidduudhaa namoonni 21 ta'an mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuutu himame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti Sadaasaa 2015 taateen kun raawwachuu kan himan jiraattonni guyyaa gaafa sanaa halkan qixxeedhaan mana hidhaatii baasanii gara bosonaatti geessuun rashanuu isaaniitu jiraattonni gandichaa dubbataniiru jechuun OMN ifoomseera. Namoota ajjeefaman kanneen ganda mandee naqaa bakka addaa qarree heexoo jedhamutti geessuun bosona keessatti rasaasa itti dhukaasanii akka ajjeesantu himame. Torbanootuma duraa aanichatti haleellaa diroonii raawwatameen namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu kan himan jiraattonni gandichaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun ilmaan namaa ajjeefamaa jiru jedhaniiru. Namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman kunniin jiraattota nagaan kanaan dura sababoota garaagaraatiin hidhaman ta'uu himanii daa'imni ganna 15 sababa rifeensa guddifatte jedhuun himatamee dabalatee manguddoonni biyyaallee namoota ajjeefaman kana keessa akka jiran himaniiru. Namoota to'annoo seeraa jala jiran murtii tokko maleetti hidhaa baasanii ajjeesuun yakka seerota idil addunyaa kan cabsee fi kan faallesse waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa paartii PP'n durfamu yakka raawwatee fi raawwataa jiru gaafatamaadha. Jalaas miliquu hin danda'u jechuun hayyoonni seeraa ibsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya haala jiruu adda baasuudhaaf afgaaffii jiraataa ona meettaa walqixxee waliin goone oduutti aansine isiniif dhiyeessina. Oduu wal fakkaatuun Baha Oromiyaa Harargeetti waraanni mootummaa nama Mustafaa Ayyuub mana hidhaatii baasuun ajjeese. Harargee Bahaa aanaa Baddannoo Araddaa Jirruu Baalii keessatti yakka tokko malee abbaa maatii kan ta'e Mustafaa Ayyuub gargaarsa maallaqa dhaabaa qarshii 30 nuuf kennuu didda jedhanii erga hidhanii booda Sadaasa 2022 halkan walakkaa sa'aatii 6tti mana hidhaa keessaa gadi baasanii rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Mustafaa Ayyuub abbaa maatii fi nama hojii dhuunfaa hojjechuudhaan maatii ofii jiraachisuu fi nama naamusa qabuun hawaasa keessatti jaalatamaa ta'uu jiraattonni Saabaa'ootti himaniiru.
Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Ona Kiraamuu keessatti finxaaleeyyoonni Amaaraa faannoo ofiin jedhan namoota 25 ol ajjeesuun 30 ol madeessan. Erga mootummaan Abbaa Irree Abiyyi Ahmed maqaa jijjiiramaatiin bu'aa qabsoo uummata Oromoo butuun aangoo siyaasa impaayiriitti harkatti galfate as uummanni Oromoo finxaaleeyyota Amaaraa faannoo fi waraana mootummaatiin ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamuun qabeenyi hedduunis barbadaa'ee ammas barbadaa jira. Mootummaan maqaa uummata Amaaraa eeguu jedhuun meeshaa fi leenjii kennuun humnoota badii kana kan naannoo sana qubachiise murna PP federaalaa fi warreen mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamanii waaman yoo ta'u kaayyoon isaanis uummata Oromoo lafa irraa buqqisuun duguggaa sanyii raawwachuudha. Haaluma kanaan humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa ofiin jedhan kunis gaafa 18 hanga 19/2022tti lola adeemsifameen humnoota kanaan namoonni 25 ol yoo du'an namoonni 30 ol madaa'anii jiru jechuun jiraattonni Saaba'ootti himaniiru. Ajjechaa kana malees manneen namootaa hedduun saamamaniiru, kaanis immoo gubachuun barbadaa'aniiru. Sababa gocha badii ajjechaa fi buqqaatii humnoota finxaaleeyyii kanaan namoonni qe'ee isaanirraa buqqa'an hawaasni Kiraamuu gandoota baay'ee keessatti godaananii jiraachuu odeessi keenya dabaluun addeessaniiru. Mootummaan Biltsiginnaa kaleessa fi har'a Haaruu fi Beeggii keessatti haleellaa xiyyaaraa uummata siiviliin ajjeese. Odeessi bahaa jiru akka hubachiisutti mootummaan Biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun haleellaa xiyyaaraa uummata siivilii irratti fudhataa jiru itti fufuun guyyaa har'aa jechuun 23/2022 lixa Wallaggaa Ona Beeggii ganda Loophii haleeluun dhaga'ameera. Lakkoofsa nama du'ee fi madaa'ee ammatti adda baasuun hin danda'amne. 23/2022 ganduma kanatti xiyyaaraan haleeluun namoota 5 ajjeesuun ni yaadatama. Oduma walqabateen nu gaheen mootummaan Biltsiginnaa guyyaa kaleessaa godina lixa Wallaggaa Ona Haruu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwateen namoota siivilii 3 ajjeesuun maddeen keenya achi gabaasaniiru. Waraana isa tokko karaa nagaan isa biraa immoo humnaan finna jechuun kan hin baasne ta'uun ibsame. Ogeessi seeraa idil addunyaa kan ta'an obbo Baayisaa Waaqwayyaa afgaaffii tibbana BBC waliin godhaniin waraana isa tokko karaa nagaan furmaata itti soqaa isa biraa immoo humnaan nan balleessa jechuun kan hin deemsisnee fi kan hin danda'amne ta'uu akeekan. Obbo Baayisaan Itoophiyaaf nagaa buusuun kan danda'amu akkuma humnoota Tigraay waliin nagaan bu'ee Oromiyaa keessattis yoo walii galteen nagaa raawwateedha jedhan. Waraana waliinii biyyoota baha Awurooppaa qaaman kan hordofaa turanii fi dippiloomatiin Yuunaayitid Neeshin duraanii obbo Baayisaa Waaqwayyaa humnoota Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti waraanni waggaa 2 gaggeeffame marii torbanoota waliigalteetti dhufamuun akka isaan raajee BBCtti himuun Itoophiyaan guutumatti kan nagaa argattu garuu Oromiyaa keessattis warra hidhannoon lolaa wajjin araarri yoo bu'edha jedhaniiru. Rakkoon Oromiyaa keessa jiruu fi gaafin ka'u waraana Tigraay dura akka turee fi xiyyeeffannoo maluuf akka hin arganne kan dubbatan obbo Baayisaan wayita Itoophiyaa turanitti namoota alaa dhimma nagaa irratti hojjetan waliin dubbachaa akka turanii fi nama tokkoon alatti gaafii saba Oromoo barbaachisaadha furmaata argachuu qaba kan jedhu hin turre jedhaniiru. Oromiyaa keessaa nagaa fi tasgabbiin hin jiru taanan Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii hin qabaattu. Sababni salphaan ammoo waa'ee uummata biyyattii keessaa 40% Oromoodha jedhan. Isa tokko karaa nagaa isa tokko ammoo humnaan finna jechuun hin ta'u kan jedhan obbo Baayisaan qaamni Oromiyaa keessatti hidhannoodhaan lolaa jiru kaayyoo dhaabbateef hin qabu jechuun sirrii miti kan jedhan dippiloomatiin Yuunaayitid Neeshin duraanii obbo Baayisaa Waaqwayyaa kaayyoo malee namni mana isaa dhiisee bosonatti galuu hin jiru jechuun addeessaniiran. Kaayyoon lolamuuf heera biyyattii deebii argachuu akka danda'u kan ibsan obbo Baayisaan kanaaf ammoo gadi ta'anii dubbachuutu sirriidha erga jedhanii booda taankii fi marfiin nagaa fiduun akka hin danda'amne hubachiisaniiran. Haalli amma jiru uummata nagaa gaagaa jiraachuu obbo Baayisaa Waaqwayyaa addeessuun marii dhumatu furmaata fida jechuun afgaaffii BBC waliin godhaniin irratti yaada isaan kennaniin ibsaniiru. Itoophiyaatti jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee horsiisee bultoonni fi qonnaan bultoonni miliyoona 17 ta'an gaagaamaaf saaxilaman. Gabaasni haaraa mootummoota gamtooman baase rakkoon jijjiirama qilleensaa jiruu fi jireenya qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota kaaba bahaa, kibbaa fi kibba baha Itoophiyaa naannolee Somaalee, Oromiyaa, Affaarii fi
sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa miliyoonota 17tti dhiyaatan rakkoo hamtuu keessa galchuusaa ibseera. Hir'inni midhaan nyaataa, bishaanii fi lafa margaa godaansa, beelaa fi dhukkubaa sababa ta'eera. Naannolee Somaalee fi Oromiyaa keessatti koleeraan gandoota 23, godina Baalee keessatti argamanii fi 29 Somaalee keessatti mul'achuu ibseera. Amma ammaatti koleeraan namoota 273 kan qabaman yoo ta'u, 9 immoo tatamsa'ina dhukkubichaatiif saaxilamaniiru. Rakkoolee nageenyaa fi hokorri naannolee biyyattii garaagaraa keessatti uumame dandeettii rakkoo dandamachuu hawaasichaa hir'isee jira jedhe gabaasni United Nation. Sababoota walitti bu'iinsaa fi buqqa'uu fi jijjiirama qilleensaa, gogiinsaa fi dhukkuboota akka koroonatiif gaaga'ama namoomaa Itoophiyaa qunnamaa jira. Namoonni miliyoona 20tti dhiyaatan gargaarsa namoomaa barbaadu. Dhaabbata idil addunyaatti baqattoota ibsa baaseen akka gabaasetti namoonni miliyoona 2.7 caalan immoo buqqa'aniiru. Lolli kaaba Itoophiyaa namoota miliyoona 9 ol naannoo Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessa jiraatan eeggattoota gargaarsa namoomaa kan godhe yoo ta'u, hongeen immoo namoota miliyoona lakkaawwan kibba biyyattii keessa jiraatan hubeera jechuun gabaaseera. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattootaaf du'attoota keenya sagantaan keenya oduun eegale itti fufee jira. Itti aansuun godina lixa shaggar oona meettaa walqixxee keessatti hidhamtoota hidhaa baasanii ajjeesuu fi wanneen jiran irratti jiraataa onichaa waliin afgaaffii goonee akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Tolee, maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin argamu keessaniif guddaa galatooma. Akka odeessaa miidiyaalee ministiriin ta'an gurguddaa irratti illee deemaa jirutti tibbana namoonni mana hidhaatii baafamanii akka malee bakkatti akka dhumanidha kan odeeffannoon jiru. Isin immoo naannoo sana jirtu waan ta'eef mee waan kanarraa nuu himaa. Ayyee sirriidha. Taateen kun taatee baay'eetu jira. Aanaa kanarra lafti kun lafa waraana adda bilisummaa irree jalqaba qabatee naannoo sanarra turedha. Sababuma kanaan wal qabatee uummanni hedduun illee mana hidhaa sana keessatti guurramanii uummanni hedduun mana hidhaa sana keessatti kan dararamaa jiranidha. Guutumaan guutuu aanaa meettaa walqixxee jechuun lafa itti uummanni hedduun dararamanii mana hidhaa keessatti dararamanii kaabineef kaadireen uummata Oromoo haadha, abbaa, jaarsa, jaartii, qeerroo, qarreetti taphatanidha. Mana hidhaa sana keessaa guutumaan guututti yoo xiqqaatee gara nama 200 oltu jira. Isa keessaa shamarran illee hayyoonni keenyallee hedduutu mana hidhaa waajjira poolisii aanaa meettaa walqixxee san keessa jira. Aanaa sana keessatti waajjirri poolisii baasee qorachuu hin danda'u. Manni murtii murtoo itti kennee murtoo sanaanii lafa murtoo sana fudhatee hidhaa fudhachuu hin danda'u. Waggaa tokko waggaa lama kan mana hidhaa sana keessa jirutu jira. Dubartii ulfaa ji'a 7 ji'a 8tu mana hidhaa sana keessa jira. Abbaa keenya qeerroo keenyatu achi keessa jira. Yoo xiqqaate nama umuriin waggaa 85 faatu achi keessa jira. Isa kanaaniyyuu uummanni taatee kana yoo maatii isaa sanallee ilaaluu dhaqe akkaataa itti maatii sana dhaqee ilaaluu hin qabu. Yoo gaafachuu dhaqe ni hidhamaa, midhaan geessuuf hin danda'anii, bishaan geessuuf hin danda'anii. Bishaan yoo geessuuf dhaqxe ni hidhamtaa, midhaan yoo geessuu dhaqxe ni hidhamtaa, ni reebamtaa, ni tumamtaa. Sababa kanarraa kaasee ijoollee isaallee dhaqee achi keessatti ilaaluu hin danda'u. Taateedhuma kanaan wal qabatee namoonni achi keessaa ijoollee hedduu dhabaa jiru. Ijoolleen achi keessaa ba'anii ajjeefamaa turanillee ni jiru. Egaa yeroo darbe keessaa ijoolleen achi keessaa ba'anii ajjeefamanii biroo Tolasaa ka jedhamu ganda Qundee Garasuu keessaa mucaa kana baasanii ni ajjeesanii, Tulluu Gazzuullee akkasuma ni ajjeesanii, Gizaachoo Gaaddisaallee achuma ganda Iluu Daannisaa jedhama. Ijoolleen kun baasanii guyyaa dhiyoo kana ajjeesanii, Guddee Taaddasaallee achuma gandi isaa Iluudhuma Daannisaa kana baasanii ajjeesanii. Ijoolleen kun umuriin isaanii nama waggaa 17ti. Gaarradaa Taaddasaa daa'ima waggaa
ja'aati mucaa kanallee manuma hidhaatii baasanii ajjeesanii. Egaa wantoota akkasiitu jira. Mucaa tokkommooti abbaa maatiiti namni kun mana baankitii qarshii wayii fudhachuu gaafa dhaqu gandi isaa ganda buufaa caffee ture. Nama kanallee akka inni dhaqee achi ga'een qabanii hidhanii hidhaa keessatti tumanii dhaananii mucaan suni achitti du'ee reeffa fudhatanii. Maqaan isaa Maammiruu Abdoo jedhama. Nama umurii waggaa 28ti. Egaa kanatu jira. Isarra darbee dheengadduma kana torbeedhuma darbe kana keessa haga ammaatti ijoollee sana mana hidhaa keessa gashuu isaanii beeku malee lafa isaan fidanii dhufanillee hin beekanii. Ijoollee lamaan sana ajjeesanii lafa baargamoo tokkotu jira. Baargamoo sun qarree heexoo jedhama. Achitti gatanii akka namni achi fuudhee hin awwaallellee achitti dhoowwaa turanii irraa dhokaasa itti bananii ari'aa turanii. Reeffa ijoollee san lamaanii maqaa isaaniillee hin beeknus geessanii bineensa achitti nyaatee jechuudha. Wantoota akkasiitu jira. Wanni achi jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Abbootii baay'eenanii akka kootitti akka nama jiraataa naannoo sanaatitti namatti dhaga'ama. Mana hidhaa sana keessa wanni jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Barsiisonni illee mana hidhaa sana keessa jiru. Poolisiin illee mana hidhaa sana keessa ni jiru. Keessuma darbee ijoolleen hidhaa sana keessa jiran ijoolleen waggaa 2 guutuu mana hidhaa sana keessatti daa'ima isaanii gatanii mana hidhaa sana keessa jiran ni jiru. Maatiin isaanii irra waan nyaatu kan dhabeetiin ijoolleen achi keessatti warri mana hidhaa sana keessa jiran waan nyaatu dhabanii rakkachaa jirantu jiru. Sababa kanaaf haalli isaan mana hidhaa sanitti guuramaniif garuu yakka takka dalaganii otoo hin taane hatanii saamanii otoo hin taane jarri kun uummanni achi keessatti dararamaa jiran kun gariin isaanii miseensa adda bilisummaa deeggartu jedhu. Gariin isaanii midhaan kennitaniif, gariin isaanii bishaan kennitaniif, gariin isaanii deeggaraa isaaniiti jedhanii, gariin isaanii immoo maatii keessantu achi jira jedhanii achitti kan isaan mana hidhaa sana keessatti dararamaa jiranii jechuu barbaadan. Tolee ulfaadhu. Amma akka ati naa kaasaa jirtutti haalli jiru kun baay'ee ulfaataa. Haalli jiruuf jireenyi illee baay'ee uummata keenya rakkisee jirudha kanatti naaf himaa jirtu. Mee hoggaa namoonni ajjeefamanii alatti gatamanii namoota bineensi nyaataa jiru kun maatiin namoota hidhan kana gaafachuudhaaf carraa akka hin qabnedha kanatti naa kaaste. Haa ta'u malee immoo warri ganda sana bulchaa jiran waan kana maal jedhu? Yoo gaafanne hin sodaannaa itti siquu hin dandeenyu gaafachuu hin dandeenyu bulchiinsarraa kaasee dhimma nageenyarraa kaasee warri kaabinee ta'an hundi isaanii nuun loluu nu reebuu yoo nullee kana dubbannee nullee mana hidhaatti nu dabaluu akkatti gaafannu hin qabnu waltajjii irratti gaafachuu hin dandeenyu. Yoo gaafanne nullee bakkuma sanatti deebisanii nu hidhuu danda'u jedhu namoonni achi keessa jiranii. Kanaaf malee warreen jajjaboo isaan warra bulchiinsotaa warra kaadiroota olaanoo kan ammoo bakkeen itti gaafannu hin jiru. Namni gaafatullee hin jiru. Waa tokko jechuun hin danda'amu jechuudha. Haa ta'u gaaffii kiyya kana ammas itti aaneetuma waanuma kanaa walitti hidhatuun sii kaasa. Yeroo ammaa kana sababa waraana bilisummaa Oromootiin wal qabateen Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti haalli akka kanaa kun uumamaatii jira. Namoonni hedduun dhumaatii jiru. Haa ta'u malee taateen kun uummata Oromoo bal'aa birattis ta'ee gurra addunyaa gahaa hin jiru. Namoonnis waan kanarraa dubbachuu irratti dhiisaniitu duubatti harkifataa jiru. Maaliif jettee yaaddame namni waan dhumaatii saba isaa kana irraa qoollifataa wanni jiruuf kun? Ani waan kana waan guddoo naa kaastani waan kana anillee dubbachuuf sa'aatii hin argadhu jedhee yaadaa ture. Dhugumaan dhugaatti uummanni kun wanti qabsoo kanarratti duubatti deebi'e hin jiru. Yeroo akkasitti dhakaa guurratee, eeboo guurratee, gaachana guurratee ba'e sanayyuu akkasittiin falmaa ture. Guddoo bakkeen rakkoon hin jira jedhee yaadu. Sagalee uummata kanaa kan ta'uu fi qabu, rakkina uummata kanaa kan ilaaluu qabu, sagalee addunyaa biratti fudhatama kan qabu, keessumaa hayyoota gurguddoo qabna, namoota beekaa qabna. Namoonni gurguddoon addunyaa irratti ba'anii waajjiroota seektaroota garaagaraa keessatti addunyaa irratti beekamtii guddoo qaban, Boroseeferri injineeringiin namoonni garaagaraa biyyoota alaa kana keessa biyyoota addunyaa kana keessa jiran ija uummata addunyaa fuulduratti ba'anii rakkina uummata isaanii uummata isaa kan mana isaatti diroonidhaan tumamaa oolu kan reeffi isaa urufatti bineensi nyaatu kan qalamee mormi isaa irraa citee bakkee du'e sanatti bineensi nyaatu badii tokko malee qe'eesaatitti qabeenyi isaa kan abiddaan gubatu jireenya dhabee kanarra gadadoo isaa lakkaa'ee mana dhabee lafa dhabee ilmoo dhabee midhaan dhabee bishaan dhabee horii dhabee rakkatu. Kanaaf uummanni addunyaa kun akka dhaga'utti hayyoonni fi beektonni biyya alaa jiran kun maaf nuun iyyine
Maaliif beektonnii fi hayyoonni keenya kan ala jiru kun ofirra darbee addunyaa ka gargaaruu danda'u kun uummata Oromoo kanaaf diroonii bituu kan danda'utu mootummaa kana impaayera kana nutti taphachiisaa jira. Jedhanii boo'anii biyyaarra TPLF'n kaleessa uummata Oromootirraa taankiidhaa fi baankii fe'attee akkasittiin mootummaa kana fuuldura dhaabbattee lolaa turte. Sababa har'a uummata Oromootirraa dura kutuuffattee fi malee uummanni Oromoo qabeenya dhabee miti, beekumsa dhabee miti, sammuu dhabee miti. Sa'aatii kanatti ani waanan dhaamuu barbaadu tokko hayyoonni ba'anii nuu iyyuu qabu. Uummanni Oromoo barumsa dhabeera, manni barumsaa hin jiru, ijoolleen Oromoo barachaa hin jiran, manni barumsaa tokkollee hin jiru, qaamni mootummaa itti galee waraanni itti galee manni barumsaa gubatee badee jira. Ijoolleen Oromoo ergii mana barumsaa haftee waggaa 5 waggaa 4 ol lakkooftee jirti. Inni yuunivarsiitiidhaa bahee bosonatti gala, inni iskuulidhaa bahee bosonatti gale, ijoolleen kutaa gadaanaa jirtu barachaa hin jirtu. Rakkoon uummanni Oromoo keessa jiru kun dhugumaan dhugaatti hin hiikkata yoo ta'e ija uummata addunyaa fuulduratti nuu iyyuu qabuun siin jedha. Yoo hin taate biyya addunyaa kana fuuldura dhaabatanii hayyoonni beektonni akkasittiin ba'anii uummata kanaaf sagalee ta'uu ni danda'u jedhee namana. Yoo walii galteen jiraate biyya kanatti immoo dhaamsinani uummata biyya kana keessa jiru yookiin immoo uummata Oromoo kana dhaamsa qabu. Arsiin gaafa ka'u Baalellee akka namne, Harargeen gaafa ka'u Jimmaa akka namne, Jimma gaafa ka'u giddugalli kun Shawaan giddugalaa akka namne, Tuulamni gaafa ka'u Macca akka namne. Waan kun immooti hayyoonni beektonni waan kana akkasitti uummanni kun ka'eetiin waan kana falmata yoo jenne fincila akkasii yoo hin kaasan ta'e akkasittiin falli tokko yoo hin argamate haga kanan taanetti mootummaan gubbaarran uummata Oromoo uummata nagaa tumaa jiru kun biyya kana keessatti mirga namaa eegsisee hayyuun gadi bahee dubbachuu hin danda'a ka jedhu abadan hin jiru siin jedhaan. Tolee, dhaggeeffataa keenya yaada bal'aa akkaan qindaawaa ta'ee dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf dabarsitee jirta. Maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin fayyaa ta'e galatoomi siin jedha. Xumura irratti wanni naaf jettu yoo jiraate dhaammattee nagaa walitti dhaammanna. Egaa dhaamsi ani qabu asirratti guutumaan guututti uummata mana hidhaa keessa jiran sanaa fi sagalee ta'uufin barbaachisaadha. Warri sun achi keessatti bishaan hin qabanii, minaan hin qabanii rakkina keessa jiru. Keessumaa kaabinoota uummata Oromooti irratti taphachaa jiran kanaaf dhaamsi ani qabu. Waraana mootummaa kana keessa jiran waraana jechuun keessumaa humna addaa naannoo Oromiyaa kanaaf yoo dhugumaan uummata Oromootiif bakka bu'an ta'e taatii itti fayyadaman kanatti fayyadamanii uummata isaanii bira akka dhaabbatan uummata biroon daannamu kana biratti akka dhaabbatan sagaleen isaanii sagalee uummata Oromoo akka ta'u dhaamsa kooti. Kanaan alatti kaabinee fi kaadireen biyya kanatti uummata isaatti taphachaa jiru. Taatii kanatti saatiitti galii takkaallee mootummaadha sassaabuu hin dandeenyetti taatiitti uummata Oromoo dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'uu hin dandeenyetti uummata isaanii hidhanii dararuurra nama ajjeesanii dhiiga namaa gadi naquurra kallattii haqaa fi dhugaa jirtu ilaalanii dhugaa uummata Oromoo kanaaf jedhanii gar tokkotti deebi'anii sagalee uummata isaanii akka ta'an dhaamsa kooti. Kanaan alatti dhaamsi ani qabu isuma kana kan hayyoota Oromoo ifaan ifattan jalqaba sitti mee waan uummata Oromoo kana namni salphisee laaluu hin qabu. Salphina uummata Oromoo kana uummanni Oromoo keessaatti salphate, uummanni Oromoo salphina hin jirre salphate keessaatti gudeedara keessaatti dhumaa jira. Uummanni addunyaarra jiru kun u'uu jedhee nuu hiyyuu qaban siin jedha. Guddaa si galateeffadhaa ulfaadhu galatoomii waan kana naaf feeruu keetiif baay'een itti gammadee fayyaa naa ta'e jiraadhu. Ammallee nama sagalee uummataa ta'u si naa taasisu anillee nama uummata kanaaf dhaabatu naa taasisu hin jedha. Tolee ulfaadhu maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aa nuuf laatteef guddaa galatoomi. Gara fuulduraattis akkasuma deddeebinee kan waliin yaafannu ta'a nagaatti. Fayyaa naa ta'a ulfaadhu. Yo que en doble, y no voy no
gamtaan itti qaade wanni gamtaan itti qaade. Hordoftoota keenya qophiilee keenya xumuraa irra geenyee jirra. Godina Baha Wallaggaa Ona Giddaa ayyaanaa keessatti sochiin humna finxaaleeyyii maal akka fakkaatu kan jedhu irratti namni dubbisne kunoo itti dhiyaadha. Godina Wallagga Ba'aa keessatti rakkoo ulfaataan deddeebi'ee qaama faannootiin uummatarra gahaa akka jiru, uummata Oromoorra gahaa akka jirudha. Naannoo keessanittis godinuma kana ta'e aanaa keessanittis rakkoo fakkaataan kun uumamee jira jedhaniiti yaadanuu laannaan gama keessanitti bilbille. Mee godina kana jala aanaa kami rakkoon isin mudate yoo maali? Aanaa Giddaa ayyaanaa Angar Butinirraadha. Kaleessa naannoo sadii bakka qonnaa isaanii deemanii achi afuraatarii keessa deemanii nam sadii butanii deeman. Ka butu kun eenyu? Amaaraa. Faannoo dhumachuudha. Tole. Kanaa booda birrii miliyoona 1.5 gaafatan. Namoota kana sadan. Maaliif jedhu maaliif birrii kana gaafatu sababni maali jedhu? Sababni isaa kan ittiin beekame tokko hin jiru. Maatii jiraatti bilbilanii miliyoona 1.5 gashaa jedhan. Kanaa booda jarri birrii gaggaafataa turanii har'a immoo ganama ka'anii nam lama ba'anii fiiganii ba'anii nam tokko immoo achitti hafan tasfaa kan jedhamu achitti hafe nam lama immoo hin ba'an dabalaa olaanaa kan jedhamuuf shuumaa kan jedhamu ba'anii jiru. Harkaa ba'anii jara harkaa? Fiiganii harkaa ba'an isaanii tasfaan sunimmoo achitti hafe jedhanii yeroo nuti sanatti xiyyiitiin lama tokkofameera inni biraan isaan beekamu jedhan. Warra fiigee harkaa ba'e sana tokko isiniin jedhaa?
Tole mee warri ba'ee fiigee harkaa ba'e jettan kun haalli isaan keessa kaleessa kan qabaman kaleessa qabamanii har'a ba'anii harkaa. Kaleessa sa'aatii 8tti qabamanii har'a ganama ba'anii uummanni itti deeme karaatti fudhatee dhufe. Tole maal keessa turree akkam nu gochaa turanii haalli kaleessa sa'a qabamanii kaasee haga har'a harkaa ba'an sanaatti haala akkamii keessa turree jiru? Baay'ee rakkoo keessa turreedhaan. Faatti arga waamee haasofsiisuu hin dandeenye uummanni itti yaa'ee dubbisaa jira ammallee yaaddoof rakkoo keessa turree reedichi jira dhiittaan jira garafamuun waan isaan nun godhin hin jiru jedhani. Qaamni qabe kuni qaamuma faannoo hidhateedha itti. Qaamuma faannoo hidhateedha. Bira ga'ee dubbisuu fi uummata baay'ee hedduutu bira jira akkanitti dubbisu nan dhabee kanaa booda namoonni isaan gaafatan akka jedhanii nutti himaniin amma kanallee nan deema deennaan namni itti yaa'aa jira qofaatti akka inni taaree haasofsiisuu hin dandeenye garuu torbee lamaan kanatti nam sadii butanii sokkanii namoonni kun bakka isaan jiran beekamu. Warra kaleessaa kana malee torbee lama kana duras nama kabiraa butanii deemanii. Namoonni kun amma jiraaf du'aan isaanii wanta adda ba'e hin jiru. Waa tokkollee adda hin baane. Eenyu faayilaa maqaa isaanii qabda? Inni tokko Rabbumaa Olmaa jedhama. Waddeenyeen isaa immoo nam lama maqaa isaanii hin barre. Amma ammaatti garuu haalli isaan jiraaf du'aan isaanii eessa akka jiran maatiinis uummanni naannoos waan adda baafate hin qabu jechuudha. Waan adda baafate hin qabu. Mee egaa bakka biraatti godinuma kana ta'e aanota gandoota biraatti kan adeemsifamaa jiru arginaan ajjeesuudhuma manaaji walitti gubuudha dhadhaan keessan immoo sanarraa addatti waan adeemaa jiru natti fakkaata akkanatti himtu kanatti namoota butanii deemanii birriifaa gaafatu naan jechaati jirta. Godina aanaa Galiilaarraa gara aanaa giddaa Garguttiin kanatti kan dhufan jiru ijoollonni birrillee kan saamaman jiru naggaadeen saawwanii jiru naggaadeen oolaa jiru isaan kunillee birrii saamamuu gaafa qidaame darbe kana oolota 200 jalaa fudhatanii namoota 3 wajjiniin ooloo namoota oofanii adeeman. Utuu isaan daldalaaf deemaa jiraniiti. Eendaa. Gara sanaa gama keessanitti dhufanii jara kana kan argitee irraa dhageesse. Achi bu'aa dhufanii addana bulchiinsa magaalaa deemanii jettu. Bulchiinsi magaalaa furmaata laate tokkollee hin qabu. Isaan immoo deemanii jettu furmaata laate tokkollee hin qabu. Humna nu kennaadhaan oolota keenya mukaa deebisanii waan isaan jedhan gaafatan humna qabnullee hin qabnu haallisaa. Bulchiinsa magaalaatti yannaan humna isin ilaallu hin qabnu waan isin gargaarru hin qabnuudha deebiin isaanii. Deebiin isaanii kan mala. Tole hamma oomee egaa namni tokko ammayyuu ka torbee lama duraas namoonni 3 akka jiran hin beeknu naan jettee sadan kaleessa qabaman keessaas namni tokko du'aaf jira isaan beeknuudha kan naan jechaa jirtu. Mee amma dura torbanoota 2-3 kana egaa akkuma nama siin jedhe gandoota ollaa keessanitti wantoota ta'aa jiru yeroo hedduu deddeebifamee gabaafamaa gabaasnu nu dhaqqabaa nu saga dandeenye gurra uummataan ga'aadha ka turre. Ajjecha amaanii jumlaatti hawaasa keenya fixuun manaaji walitti gubuun qabeenya isaa ka lubbuun jiru ooffatanii deemuun waan callaa lafa jiru konkolaataatti fe'achuu qarshii fudhachuutu jira. Isin birattoo wanti kun ta'ee beekamoo dhimmuma ukkaamsanii deemuu kanatu babal'atamoo wantoonni gandoota ollaa keessanitti mul'atan kun jiru laata? Isaan kun akka jirumatti ta'ee amma Gandalalii kan jedhamu tokkorra jira achiin manni Oromoo galee dhangaa qabu qonnaa isaa irratti illee dhaqee boqqolloo cabsatee galuu hin danda'u. Kofaatarii isaa dhaqee dhahatee galuu hin danda'u. Manni achirra jiru gubataa jira. Saamichi jira. Boqqolloo gaafa fe'achuu dhaqanii akkuraatarii gaafa fe'achuu dhaqanii dhaabachiisanii gama isaaniitti fe'atanii galuu. Birrii fi qabanii fudhatee achirra namni darbuu hin danda'u. Yaaddoo rakkisaa keessa jira uummanni karaa kanaan. Yeroo kana uummanni kun wanta gaafate yookaan tasgabbaa'ima waan jara kana gaafate qaba maaliif goona jedhu. Yeroo isaan kana gaafatanitti nuuni bilisa isin baasuu dhuune malee waan biraan miti kanaan rasaasa bitannaa jedhu.
Mee naannoo keessanii sabni Amaaraa hin jira akka ganda keessaniitti gandoota ollaa keessanii akka jiru mul'ataadha. Naannoo keessanoo ganda amma rakkoon kun itti adeemaa jira naan jettu keessa uummanni Amaaraa sabni Amaaraa jiraasin keessa qubate yoo jiraate yeroo rakkoon kun uumamu isaanirras ni dhaqqabaa qaama faannoo kana maaliif isaan qaama tokko saba tokko waan ta'eefidha kanan si gaafataa jiru. Rakkoo isaan uummata Oromoo irratti geessisan kana isaanirraanis ni geessisu moo addaan qoodanii uummata Oromoo qofarraan ga'aa jiru? Addaan qoodanii uummata Oromoo duwwaarraan ga'aa jiru. Qaamni hangarbittiin kana keessa jiru Amaara kan ta'e hidhannoo guutuutiin deemaa jiru. Beeta kiristaanii deemuuf illee hidhannoodhuma deemuu danda'a. Innumti hawaasumti isin keessa qubatee jiruyyuu? Hawaasumti isin keessa qubatee jiru kun beeta kiristaanii deemuuf illee hidhannoo duuba deemuu hin jiru. Mudhiin hidhannoo guutuudha. Qawwee qabatanii deemaa jiru. Qote bulaamtii saba Amaaraa isin keessa qubatee jiru jechuudha? Eeyyee. Meeshaa kana durumaan hidhatanii qabu moo tarii qaama hidhatee jiru faannoo kanatu guuteef laata? Waan quba qabdan qabdu? Bulchiinsi magaalaa leenjisee hidhiisise qabaa. Bulchiinsi magaalaa hidhachiiseera jechuudha. Eeyyee. Narraa deebi'ee immoo birrii dhuunfaa isaatiin hidhannoo bitatanii hidhatan qabu. Meegaa akka hawaasummaatti kana dura akkuma maatiitti waliin jiraattaniiti kanarra geessanii waggoota hedduu lakkoofsisaniiru jedhee yaada qubattoonni saba Amaaraa kun achi dhufanii buufachuun isaanii jireenya hawaasummaa keessatti kana dura qabdaniin akkuma maatiitti akka sabaatti waliin jiraataa turtan jedhee mayyaada amma yeroo rakkoon kun uumamutti walitti dhufeenyittiiniif isaan gidduu jiru maal fakkaata gama isaaniitiin gama hawaasa hidhatee nu keessa ta'a jettan kanaanii rakkoon isinirra ga'aa jiru jira moo qaama hidhatee dhufe sanaan waraana faannoo kanaan qofadha walitti dhufeenyi isin gidduu jiru maal fakkaata inni ammaaf inni amma dura. Qaamni hidhatee jiru kuniyyuu rakkoo guddaa nu gaggeessisaa jira. Rakkoon inni nu gaggeessisaa jiru kun immoo Oromoonni dargaggoon lama wal bira dhaabatanii wal bira dhaabatan jedhanii yeroo itti reebichi gaggeeffamu jira. Hawaasichumti isin keessa qubatee jiru hidhannoo qabu kun kana geessisaadha? Eeyyee. Namni taatee sadii taanaan waa biraadhaan nam lama taatee dhaabatteenyaan reebicha guddaatti gaggeeffamaa jira hangarbittiin kana keessa. Yeroo kana hawaasni Oromoo maal jedha maalifan siin jedha kaleessa dheengadda akka maatiitti sabaan gargar haa taatanu maleessa akkuma maatiitti waliin jiraataa turtanii buna akka ollaatti buna wal waamuun keessaniin ooluu cidha irratti gadda irratti walumaan dabarsitan jedheen amana. Har'a yeroo rakkoon kun uumamu uummanni Oromoodha saba kana waan gaafate waan haasofsiise kaleessa akkanaan turre har'a maaliif kun ta'a jedhee waan gaafate yookiin immoo rakkoo gama isaaniitiin dhufu kan ofirraa ittisuuf waan yaale qaba uummanni Oromoo. Deemee bulchiinsa magaalaatti yeroo iyyatutti uummata ijoollee keessan sirreeffadhaa. Yeroon galaatiin jedhu malee maata dhaakan tokkollee hin qabu. Rakkoo nutti fidaa jiru karaa keessan shaneen nuti dhufti deebii isaan deebisan sinuu shaneedha karaa keessan shaneen nuti dhufti kanaaf ofii keessan biroof sirreessa kan balleessanii qaban isaan biyya tasgabbeessu malee jedhanii deebii isaan deebisan isaan biyya tasgabbeessu. Haa ta'u akka hawaasa sanaatti inni kun gaaffii bulchiinsa magaalaa sana gaafattanii isinii deebi'aadha. Hawaasuma waliin jiraataa turtan kanaaf akka dhuunfaatti akka namummaatti maaliif akkasuma gootu jettanii waan gaafattaniif waan deebii irraa argattan ni jira. Namni kana sun gaafatu isaan biratti yakkamaadha. Isaanuma yoo gaafatteeyyuu. Buna kaleessa wajjin dhumneerraa nyaanneerraa wajjin dhumneerratti gaafa kana isaanii gaafattu irra aangoon akka harka isaanii jirutti waan qabatanii jiraniif ganda guutiin jedhamu kana harka isaanii keessatti waan qabatanii jiraniif aangoon harka isaaniidha. Bulchiinsi magaalaa harka isaaniidha. Oomishni harka isaaniidha. Kan barbaadan socho'uuf sababa danda'aniif waan barbaadan gochuu waan danda'aniif uummanni isaan gaafate deebii irraa argatu tokkollee hin qabu. Isaanis lafiitti isaanii sabbii waan qabaniif an barbaadan hojjechuu danda'u. Waan yaada ka'ate yookiin walitti dhufeedhuma furmaata jedhee waan haasoftan waan lafa ka'attan waan mari'attan furmaata jettanii wanti yaaddan jira laata? Har'a abbaan gadaa walitti qabee ture guyyaa irraa kana sanaa booda keenya lolaan waaqadha keenya waaqatti dabarsinee ilaannaadhaan.
uummata Oromoota akkas jedhaa? Abbaa gadaa keenya balaa waaqadha. Keenya dabarsina waaqatti ilaallaa jedhan. Dubbannes dhageessifachuu hin dandeenye waaqatti ilaalla keenya jedhanii uummata mariisisanii gara mana keessaniitti galaa jedhanii geggeessan. Uummati yaada dhiyeeffate waan qabu abbootii magadaatu yaada kana kaayee akka itti gorsee manatti deebi'aa jedheeni. Meega amma sa'atii amma naafatti wal dubbisnu kanatto haalli naannoo sanaa maal fakkaata? Maaltu deemaa jira? Akkamitti jirtu? Maal keessa jirtu? Amma sa'atii kanatti Oromoo wanti sana geggeessee erga booda inni hidhatee deemu gara manaatti galaa isaa jennaan uummanni Oromoo manatti deebi'eera. Gara manaatti galanii jiru. Namni uummanni namaa Oromoo hidhatee asii bakki socho'amaa jira. Magaalattii ma keessa socho'aa jira? Asii bakki deemaa jiru. Faannoon hidhate kunis jira moo uummatuma isin keessa jiran warra hidhannoo qaban sanadha amma kan socho'aa jiru? Kan bifti isaan beekamee jiran qofa deemaa jiru. Warra isin kaleessa gadda beektan qofa miti jechuudha. Gara fuulduraattoo yoo maal ta'e rakkoon kun nurraa dhaabbataa jettee yaadda laata? Wanti yaaddu yoo qabaatte yoo kana ta'etu ajjeefamuun qeerraa buqqa'uun saamamuun kun nurraa dhaabbataa jettee wanta yaaddu wanta tilmaamtu yoo qabaatte asumaan ergaa kee dabarfachuu dandeessa. Gara fuulduraatti waan ani yaadu tokkummaa qabaannee qaamni bilisummaa uummata Oromoos waliigaltee tokko ta'ee tokkummaa keenya walitti fidannee ijaaramnee sochoonee yoo tokko taane biyya kana mo'amu. Tokkoon taanu taanaan galaana bishaan irra deemudha. Hoomaa tokko wanta ta'u tokko illee hin jiru. Numa deema jedhe jeequmtuma. Yoo tokko taane garuu qaamni Oromoo hunduu tokko ta'ee waliigalee mari'atee tokko taane biyyattii sun taana. Amma kana hin taane tokkotti tokkummaan hin jiru taanaan waa tokko bu'aan jira dee yaadu tokkoo taane duwwaa. Ulfaadhu egaa yeroo kee aarsaa gootee haala rakkisoo kana keessa teessee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin marii gabaabaa yookaan immoo haala uummanni kee keessa jiru ofii keessa dabalatee haala gandi kee naannoon kee sabi kee keessa jiru kana sagalee taatee fi uummata biraan ga'uu keetiif guddifnees galateeffannaa. Galanni kee bilisummaa ta'u. Galatoomaa sinis. Egaan dhaggeeffattoota fi du'attoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwatee jira. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Sagantaa jimaataa dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.